أما كيسنتي بدين كوج أفتريت بدين ما كتشوف مربي هذا كومنتي سوكي تني دولس أبا مبادي ديفا من جافتنا هنقولنا أكل ولا تشولنا والله دنيا كانت سباراتا والله بالله سنين دربتو أجسي ربي تاني مدان إسنيستة والرئيس إنجبس ربي تاني مدان قارو دبتين كل أسيكاته مالف نانجل ميرا تكفى ساعتي الدنيا فربيا كنا كيسن جرات نانجل ميرا سكالين كبان نني كاجلا مالي سكالين ورا بدين كبان ساعتي الدنيا فربيا كنا كيسن جرات شو برباد جدمين تدادة تمي سكالين كبان يا أمتا أجسني أنا مو ما نقول إيمان لكنا ما فوري مالي نمان الرفسينه نمان تكسينه مالين جن هاتون من دفته هم نبافته ربي نويجا يجي جرب بيتنا دقيني توات أنا جبت توات أنا سيدي قال ألتوكو مبارك أتناني مبارك ألتوكو بيتشانا أنا بيتشانا برسينا كني سيران نمدان إلهامي مبارك وألتوكو ندقي فدو مبي عندي أدامي تاني فيديونا تيوراب دي نما كما دبتو كوبا برتمان فيسبوكي أحمد مالي جدا سنة جل أكيلالي شيء نسيقولا إشي عندي أدامي تاني مبي عندي بيتشا أدامي تاني إني مبي إشي أنتي أيمانوتي مسلم نو ربيتي أمانتا لا مالسي قد إيسي كاكاتي جنان أتس أو فينا جتة أو في داولا كلشي نميتو كو مبي ربي مراجي أفنا ولا جسولا الدنيا را ورب الكعبة نميتو كو مبي رتكان حجة جنان جنة ijoollee maka mucaa majii feekan wajjin waliin asumne masjidne waraamne akkasitti gadhiise yoona amanta ta'e waan asii ta'e waan barbaade siifadha yooni immoo sobee kana sirra kaa'aa jiraate akka rabbii rasuulitti hawwinaa jechuun barbaada sobee immoo yooni immoo nama biraat akkas godhee kaanaa andeebii ofii kan kootii kan godhe qofa godhe jedhaa jiraadhe rabbiin torbii kana keessa maraachuuf naa wallaalchisuu dheesii kan kakadhaa akka rabbiin naan darbin hin jedhan amantamoo nan amantu. Koi kakatiniiti. Ay mobe. Mobe. أستاذ دبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا فجالتمتوتا أمتا كينيا ورمنا وبوليس كينيا كبجما فجالتما مبارك مسمى أبا مسكينة من ساجلتي ولين أرقمنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جدا warri gartanii musliman taanis immoo ashama harkafuune baga jiraattanii baga rabbi isaatii kanaan isin gahe umrii keessan kan hafte keessa rabbi barakaa isiniif akaa'u jechuu barbaada. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل يونا من لما ولتبوا جدو جرات أرقامي جده جدو جرا ولتتولشاي جدو جرا نجي نبوساي جد ربي سبحانه وتعالى أكا كانت أجل فما ربي نوكن ناجتشون أجج ربي كن يليم نوكن نجد أمو فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ربي كيسا سداتاتي والأبدي جدو كيسا نجرو إر وليف درباي جد ربين أجج نتكن فمن عفا فأصلح وأجره على الله نمني إر ولي دربي قرا ولي بلتي جد من دان نساء كفلتين نساء رب الراوان قدود أجل ربين كينيا سبحانه وتعالى كنافة قرتني وسينا قرتني أكا أبوليسا كان كينيا مبارك مسمى الرتيغو سينكون يوغوانا كسيكون يوغوغو دامي جدو أنس وان كان أرغيت منتوري باجي توقوني اتغدي غروان نكوني وما بيكا قد أمي فكاتي amma immoo gartanii ijoolleen keenya kun ijoolleen afaan tokko dubbannu kun akkuma tasaa wayii dhuma waan godhameedha malee waan itti yaadne illee miti waan namni illee karaa nu buuseeti illee miti jedhaa jiru jechuudha. Garuu wanni kun dogongoraan haa godhamu malee rabbiin biratti waan dallansuu guddaa namarratti fiduudha jechuudha. Waan rabbiin namatti dallansiisuudha, waan jireenya namaallee diiguudha, waan jireenya namaallee balleessuudha jechuudha. Ijoolleen kun dogongoraan kanallee godhanu odoo gartanii ijoolleen kun illee lubbuudhaan jiranu odoo boleessi kan keenya mubaarik musammaallee lubbuudhaan jiru akka gartanii walitti dhufanii dhiifama walii godhanii afootuu dhiifama gaafatanii obboleessi keenya akka dhiifama godhu carraa kan argachuun kun waan guddaadha jechuudha. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam
ilmi namaa nagaadhuma kana manaa bahee warra jahannamaa ta'e laftitti dhiyaa jedhan maaliif jennaan kalimaa tokko dubbatee kan rabbiin itti dallanee malaayikaan hundi itti dallananii namni ummanni guutuun illee irratti dallanee ka jahannamaa ta'a jedhan jecha tokkittiidhaan jechuma tokkoon kanaan immoo rabbiin isaaf araaramee ka jannataa illee nama rabbiin isa taasisutu jira jedhan jechuudha. Isa kana waan ta'eef agartanii maqaa namaa lafaa kaasanii akkasii gochuun kun waan guddaallee odoo ta'u ijoolleen kun waan itti amantuun niyyuu siif kakannaa wanni kun agartanii waan nuti itti yaadneeti miti jedhanii heega jedhanii obboleessa keenya Mubaarik Musammaadha. Wallahi yoo rabbi ol lama fuudhe wanni gadi nama buusu hin jiru yoo rabbiin immoo gadi nama buuse jedhe wanni ol nama kaasu hin jiru waan ta'eef eega rabbiin haqa kan kee akka kanatti si baasee haqqi kan kee akka kanatti ummata guddaa irratti ummata agartanii nama miliyoona nama 2,000 ol bakka jiru irratti ijoolleen obboleewwan kan keenya kun dogongorreerra rabbii jedhiitii nuu dhiisi maqaa ummata mana kee keessa jiru kanaan illee nuu dhiisi ittiin deebinu eega jedhanii atis agartanii dhiifama jaraa kana irraas nuu qeebaliiti akkasumattis immoo ijoolleen kunis immoo viidiyoo gabaabaa wayii hojjetanii viidiyoon kun agartanii bakka hundarratti geggeeffamee akka wanni kun idootti yaadamin godhame akka wanni kun dogongora tahe akkasitti viidiyoo hojjetanii nuuf agadhiisanu wanni akkasii kun akka ittiin deebi'amne jirru kunis waadaa nuuf agalanu atis akkasumatti yoo dhiiste jettee irra agartanii rabbiin bira jazaa guddaa argatta maalitti yoo agartanii kan waa hunda namaa tolchu yoo rabbi ijoolleen kun agartanii gaa dogongora guddaadha maaliif dogongortaan illee jechuun dandeenyu maaliif kullu bani aadama khattaa'u jedha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa guutumatti ni dogongora jedhan wa khairul khattaa'ina at-tawwabuna caala warra dogongora jabul guutu biyya namaa keessatti ta'e isinii galee biyya namaa keessatti biyya uummanni keessatti wal ga'e na nyaachuudhaa ka'u keessatti waa meeqa ta'ee ilmoo kiyyarraa fagaadhe nan hojjetadhaadha malee wannan namatti balleessa hin jiru bakka hojii gootiitti illee erga dhuga dhufanii an wallaahi utuu waa biraan haasa'u an namnan dhiifama godhuuf hin jiru. Mube maani beektu? Mube carraanuu karaa karaadhaan haasofnaa mubee kee dhiifamannoo warmee obboleettiin keenya kun haasoftu mubee kee. Way kaalid yeroo tokko ustaaz dhiifama wajjiniin wanti kun salphan argee garuu mubee qoy yoo bubbuleera ta'e hin beeku viidiyoon kan biraa kan gadhiifame jira kan inni fuuldura manaatti kaafaadhaan biyyoo wayaan maaraa jiru jecha badaa ilmi dhiiraa namaan hin jenne tokko ilma dhiiraarraan eegamne yookaan namni tokko namaan hin jenne namni haadha qabu tokko namaan arrabsine jecha badaa wayii kan inni jedhe ni jira deemaati viidiyoo sana buusaa fidaa jiru viidiyoo sanas akka jarri kaasanu itti maasumaan viidiyoo 3-4 gaditti viidiyoon kan jiru sana kan jarri hojjetanii gadhiisan jala maaliif barbaachise kun har'a immoo deebi'anii viidiyoo isa kana hojjetani sababni isaa maalidha? Ijoollumti kun immoo kan biraadha. Jarumti kun immoo gurbaadhuma isa ofiin bulaa jedhamu kana haadha kee maaliin godhee natu maal godhee jecha badaa jecha hin taanedha kan inni fayyadamaa ture. Duniyaadha boraafiraadha. Akkoon qabu. Akiraafu dura rabbitti arginamni keenya iyyuu. Wallahi nama na zullume dhiifaman godhu. Abadan. Mube carraanaa kennaa kan irra jirran dubbannee keessaa buuna. Obboleessu. Nama jedhanii kaan miti dhiifama gaafadheera miti badiin balleesse hundaaf dhiifama gaafadheera badii kan jedhamu tokko 2-3 kan jedhamu jiru badiin. Badiin kana dura Mubaarik Musammaa sirratti hojjedheef dhiifama si gaafadheera. Viidiyoo isan kaleessa waraabee irratti. Viidiyoo haadha isaa arrabsiteen kaasne re'achirraa. Dhiifama dhugaati ati zim jedhati. Xamba. Caarra miyuutii qabadhuutii zim jeetaan dhaggeeffadhu. Amma badiin eengadda hojjedhe isa kaleessa hojjedhe namni nan ajajne nu ummatu izin minne akka qaldii hojjenne balleessineerra Mubaarik. Kanan duraan badiin kana dura sirratti raawwadhillee dhiifama guddaa naaf godhi. Ammas taanaan yoo Rabbiif Rasuulitti amanta ta'e sallallahu alaihi wasallam akka dhiifama naa gootuun barbaada. Ahuufii akkanaan jettuun barbaada obboleessa kiyya qaalii. Wallaahi isin jaalladhaa. Badiin sitti balleesse immoo Rabbiif jedhi haqqiin kan kennan dhiisuu dhiifama guddaa naaf godhi. Mubaarik Musammaa naati lilla hundatti gattee no moon nabbatu goode ta'u moon albiinji achi deemee kadhatte abaaboo jaakaa abaaboo tokko abaaboo sadee naamni jettee jira
لا يجري تجي كذي يزباني أنا ما تقول جسدي نما تيسير كورونا أكثر من اللي كانوا جابي كي تطبقون يا أبو بكر شاني بالذي كنا روي أنا أفكر موجي إذا كان تجي أنا قبلي إذا كان أقدي أنا بدو ما كان أقدي مبارك الله إنها تجري Mube caranu kan nabbole sona somna dhaggeeffadhu naa somna. Mube amma waan sheekii nama danikaa dhageessetta. Nan nagaara namanna biraa. Namni immoo irra guddaa waa walii dhiisuu akkuma sheekii nama danii waanuma duudha gaadhu inni kuni. Alaa ijoolleen kun dhugaa dubbachuu mannaa asirratti haasa'anu waanuma beekamtee argachuudha godhannatti fakkaata akka yaada kootiitti jechuudha. Jibbaa addii yaani namni namatti waan akkanaa godhe rabbi maraachee biyya duniyaatiin haa balleessu maal jedhee kakaa ciccimaa akkanaan kakatu. Kun dhugaa lafa jiru. Mucaan kun maqaa si balleessuu caalaa dhugaa yoo dubbachuu ta'e fooloo barbaadeeti. Beekamtii barbaadeeti. Carraa kanatti fayyadamee jechuudha. Jecha kanatti fayyadamee. Wantichi kun immoo akka nam tokkootti yoo ta'e ilaallee waa'een birrii waa'een hojii beddeena namaati beddeenni qalbii miti dhugaa dubbachuu ta'e. Beddeen namaa kana keessa galuu waan qalbii miti. Maqaa namaa balleessuun mubaarik dhugaa dubbachuudhaaf isa birriin namaarra jiru warabbal kaabaa yoo liqiin namaarra jiraate. Ituu liqiin namaarra jiru mubaarik nama liqeeffatee birrii 50 nu biratti galche. Maaliif galchitee liqiin namaa osirra irraannee gaafannee turre nu. Namni tokko rakkate yeroo waa godheef yoo inni gammade jedhe. Gammachuu isaa sanatu jedhe. Yoon boriitu sababuma kanaatiin ittiin milkaa ittiin boriitu ittiin rabbiin biraa waa argadhe dheetan kana godha qabaadhee fi miti edeenuu deebisinu. Akka birriin namarra jiru hin beekna nuyi. Maaliif ituu birriin namaa sirra jiru namaa kennite inni gaafii gaafne akka dhuunfaa keenyaatti jechuudha. Mucaan kun amma akka dubbatutti fooloodhuma yookaan beekamtiidhumaaf hojjete malee haddii kana wanti inni duddubbaa qabu hin jira jedhee natti hin fakkaatu. Jirti Khalid gurbattiin eessa jirti Dubaay taa'ee nan rukutere oo maal jedhee maal isiidha? Oye miira keessaa bahe obboleessa miira keessaa bahe sheekotiin nu keessa jiru. No Dubaayin keessa taa'eeti moo maan inni? Eessa taa'e akka jedhe? Wajjin jira. Abboo isaa 24 mucaa kana maqaan balleessinaati. Dubaayin keessa taa'e yoo akka godhe mi'a dhufu eddee jiruutti. Innaatiin hin gabbarinati Khalid. Miira keessaa bahe. Nama hin gabbarin. Gaa inni gaddaayuu. Obboleessa. Tasgabbaa ishee habiibi ko. Miira keessaa bahe. Waabo hin beeknaati. Obboleessa dubbataa irraa qo'a ishuu. Maal taate? Dhiisiiti obboleessa rabbi ilaa uummatasii wajjin jira akkasii wajjin jira. Ummatuma kanarratti rabbi rasuulii jedhee afootu lillaadhiin. Mobe. Haqiiqaa obboleessi keenya kuni innis waa lafa kaaheera qaayidaa afaan arabaa kana keessatti araboonni maal jedhu beektaati khaalif tu'raf jedhe khaalif tu'raf jechuun waan tokko nama beekaa nama hayyu tokko faallaa isaa deemi yookiin maqaa isaa tuttuqii yoo beekamtii barbaadde ittiin beekamtaa waan jedhamu tokkotu jira. Haqiiqaan ijoolleen kun yoo ati ilaaltu ijoolluma afaanuma tokko dubbannu ijoolluma miskiina. Ijoollee dhuma ittiin beekamtuma argachuudhuma malee hamtuu amma kana qabanuuti miti. Rabbumaa jettee yoo irra darbitee fi jettee ijoolleen kunis rabbiin waadaa galanu akkuma dhiifama sitti yoo ati dhiifama goote malee sila rabbiin hin dhiisu inna allaha la yumli lidhaalim nama miidhe tokko rabbiin qaba qabee fi hatta idha akhadahu lam yuflithu jedhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi gaafa qabe immoo nama miidhame tokko irratti rabbiin nama hin dhiisu jechuudha. إن الله حرم الظلم على نفسه رب اللي ظلمي حرام قد لبو سرتي وجعلته بينكم محرما والميت أجدو كيسنة اللي حرام قد انجراج ربين فلا تظالموا أقدر والمين أنا أو فرت ربي حرام قد جدو كي نرات اللي حرام قد يجود والميت يجود إذا كان فالظلم ظلمات والميت أن دكنا أشي دكنا دنيا فآخرنا ما تبوس والميت ونيجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كسي كان التندبون برباتشسو أتمو odoo gartanii waan godhiniyyuu miidhamte
namni immoo miidhama keessatti namni nabi Muhammadii ol miidhame hin jiru sallallahu alaihi wasallam. Nama ta'ee gartanii alambiyaa wa ashaddu ibtilaa'an kan caalaatti miidhamu ilma namaa keessaa nabiyyoota jechuudha. Nabiyyoota keessaa immoo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan akka isaanii miidhame hin jiru. Falfalaa saahira jedhamanii arrabsamani. Kaadiba sobduudha jedhamanii arrabsani. Ammas gartanii khaa'ina gantuudha jedhanii arrabsaman jechuudha. Kanaaf agartanii kanuma wajjiniin yoo daangaa itti darbanii qaama isaanii cabsanii ilkaan isaanii illee cabsanii miila isaanii dhiigsanii beelaaf dhukkuba gartanii dullaa itti baay'atee jedhe kana wajjiniin deemuu dadhabanii ofirra gatta'anii jennaani gaafa biyya Xaa'if dhaqanii jedhanu malaayikaan itti dhufaniiti yaa Muhammad jedhani ummata kana yoo baati barbaade tabba kana fuudhee gaditti garagalchina jedheen Jibriil jennaan ربين كينيا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أكما ربي جدي كربي سانرجي في جدي رحمتا في وانتي في لكيتي أمتني كوني نجلان بديني سببا كان كوتي ربي نكا أمتك نبليسو إن بربادو إيوغرتني أمتني كوني اللي جلتني جدني ilmaan jiraagi rabbina qajeelchuun iyyuu barbaadaa jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddii kana jechuudha Nabi Muhammad sabriin isaan godhan uduma miidhamanu jechuudha. Gaafa namicha gartanii amantii islaamaatiin ala jiru sunillee yeroo hunda gartanii qoshaashaa hunda ulaa mana isaanii irra odoo kaa'u, qoreetti hunda ulaa mana isaanii irra odoo kaa'u, karaatti ol galanu, karaatti gadi bahanu dhabanii odoo halkan azaa godhu namichi kun gaaf tokko gartanii rakkatee dhukkubsateetiyyuu akkasii as ba'a viidiyoo banadhaa ofiin bula jifoof viidiyoo baati sinis rabbiin isina milkeessuu kabajamaati as ba'a dhiifama gaafadhaa. Garaadhumaan garuu fuuldurattis immoo waan akkasiitiin deebinaa maaliifi wal xiqqeessinee wal guddina wanni nuti argannu hin jiru isinis dhiifama gaafadhaa mee carraa taraa waluma duraan boodaan ofiin bula ati itti fufime yeroo tokko habiibii ko. Galatoomaa ustaaz sinillee rabbiin umurii keessan nuuf dheeressu mubaarak akkuma isaan jedhanii carraa kana argadhee dhiifama si gaafachuu kan kootiif guddaa ummata kanallee nan galateeffadha. Ammas taanaan dhiifama akka tinaa gootu silas abdiin qaban ture ammas immoo rabbiif rasuulii jettee keessa kan keetii. Viidiyoocha irratti akkasii jedheeti viidiyoocha eerpoortiitti waraabnee birii 450 nyaate waan jenne waan akkasii isaa walii gallee waraabne jedhi dhugaa jirtu ummatatti. Addanuu baasi yeroo haasoftu dhiifamaa wajjin kana waan wala dhaggeeffadhu waan ati jechuudha. Viidiyoo waraabnee hunda isaa ifa baasiitti namaa kaa'i. Namni nama danuutu argaa viidiyoo asirraa waraabamee gadhiifamu. Baarakallahu fi akkasuma. Waa'ee viidiyoocha waraabbii inni isinitti hima waan ta'eef waraabbadhaati. Viidiyoo kana kaleessa galgala kan nuti waraabne mucaa hiriyaa kan keenya gaggeessuu dhaqnee mucaa hiriyaa kan keenya gaafa gaggeessuudhaan boolee eerpoortii keessaa deebisanii na deebisaniiru kottaa na fuudhaa jedhee jennaan isa fuuchuudhaaf deebinee isa fuunee utuu deebinuu borsaa isaa harkatti qabannee zim jennee nuti nama 3 turre mucaa ajjifee kanaa fi mucaa nu wajjin nu achi fuune deebine sana ture. Achumaan borsaa sana qabannee ijoollee dhuma kanaa wajjin jifeedhuma kanaa wajjin walii gallee zim jennee viidiyoo waraabnee akkuma qalbii waraabne Mubaarak Musammaa birrii 450 na nyaatee firii biizaa kaardii si hojjechiisanaan jedhee akkasiin birrii 450 na nyaate jedheetan viidiyoo kana waraabe malee an Mubaarak Musammaa akkana godheetis miti. Mubaarak Musammaa nama gaariidha. Hayyuu kan keenya wallaahi baay'een kabaja baay'een jaalladhaa viidiyoo kana namni akkana godhis jedheeti miti. Mubaarak Musammaas immoo gocha akkanaa namarrattis godheeti miti. Anarrattis gochuu miti. Ani Mubaarak kun waliin haasofnees hin beeknu walis hin beeknu ture. Ijoollummaa kan kootiin wallaalummaa kan kootiin lafaa kakaanee sammuudhumti keenya nu kakaasee ijoollummaa keenyaa fi wallaalumni keenya nu kakaaseetuma jennaan waan akkanaa gooneet jirra waan ta'eef Mubaarak Musammaa akka waan kana keessaa hin qabne hundi keessan akka qubana qabaatan hin barbaada. Ani balleesseera gama kan kootiin Mubaarak Musammaa immoo akka dhiifama naaf godhuu fi hordoftoonni isaallee dhiifama akkanaaf godhatanii fi dubbii kanallee akkanaaf hubattan hin barbaada. Viidiyoo kanas immoo waraabbattanii sheer gootanii nama hunda biraan akka gahe Mubaarak wanta kana keessaa akka hin qabne akka namni hundi dhagahuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa hundi keessan umurii dheeraadhaati.
Akkasii gama kiyyaan yaada kan kootu mureera. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Taraan kan jifooti. Taraan kan jifooti. Amma jifooti fufi. Ani waa tokko bakka gurbaanni silkii natti kennee viidiyoo na waraabeedheetuma innaan waraabeenii Mubaarakiin waliin beeku Mubaarak birrii isaa nyaannee bakka zimbilooluma zimmeedhee fooloo argachuu beekamuu maadhee akkas godhe gurbaanni waa tokko namni gorsiis hin jiru bakka balleessineerra isa waraabeefis dhiifama jedhee gaafadheeraanii. Allahu akbar. Allahu akbar. Jazakum Allah khairan. Hayyoonni keenya mee warree waa itti dabaluu barbaadanu yoo jiraatanii yookaan immoo kallattiin gara Mubaarakitti damee Mubaarake hayyoo keenya rabbi si haa milkeessu mee waan ijoolleen kan keenya kun jedhan irratti yaadanuu kenne Mubaarak. Maalan jedha. Al tokko waan jira kanaan jiru jiraan akka gootan warra madiifama viidiyoo waraabaati. Akka namni baay'inaan argutti viidiyoo waraabaati gadhiisaati dhiifama gaadha. Asirra duwwaatti inni si waraabdannu tarii nama baay'ee biran ga'uu dhiisuu danda'a. Ay waraabama Khaalido. Kunis waraabama ijoolleen keenya sitti dabalu maa rakkoon jiru Mubaarak itti nuuf ufate. Akka dhiifama jira kana irraa qeebaluu kan kee nu dhageessisi atis rabbii itti dhiisu sagalee keetiin nu dhageessisi eega ijoolleen kun maqaa rabbiitiif maqaa ummata nama 2,000 asirratti dhiifama gaafataniiru maqaa mana gartanii ummata mana kee keessa jiru kanaatiin maqaa rabbiitiin si gaafatanii anis immoo kanuma irratti hundaa'uudhaan jechoota rabbiirraa hadiisa rasuularraa sallallahu alaihi wasallam waan tokko si yaadachiisuudhaan qalbii kan kennuu laaffiftee rabbii waa hunda siif laaffisu atis yaada kennuu kenni akkarraa nu dhageessee waan kana irraallee nu qeebaltee jettee viidiyoon si waraabama waan ta'eef yaada kennuu kenni. Awwaluma tan dubbadha qorata Khaalido dubbatanii kan ijoollee wal galan. Marhaba. Yaada namni qabdan itti dabala. Yaada kanuma deeggaru qofa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa dubbachuu fi ijoolleen egaa dhiifama gaafataniiru wanta akkanaa waan gaariillee miti waan akkanaas garuma boodaatti ittiin deebiina. Mubaarakii yoo isin beekamtii barbaaddanii nama tokko lama miti Oromoo nama afaansaa beeku Islaama miti nama afaansaa beeku miti nama afaansaa hin beekneyyuu nama baay'ee guddisee miidiyaa kanaan wal barsiisee akka jarri miidiyaadhaan wal baran godhaa ture godhaa jiras. Kanaaf gara kanaan dhufuun keessan dogoggoraa silaa waan bira dhaabbattanii viidiyoo isaa poostii gootanii mucaan kun Mubaarak amma masjiida baay'ee ijaaree quraana baay'ee bitee ijoollee harka kennee akka isaan qaraanu godhee hiyyeessa meeqa gargaaree dhukkubsataa meeqa lakkaa'ameen dhumu walumaa gala abbaa keenya abbaa hiyyeessaa kan nuti silaa bira dhaabbattanii nama isatti quba qabu quba isaa irraa murtan dhugaa dubbachuuf dhiifamni keessan itti teessanii haala kanaan gaafachuun keessanii ol kaatanii dhaabbattanii dhiifama gaafachuu qabdan turtani maaliifi masjiida ijaare masjiida jechuun mana yuunivarsiitii islaamaa barataan keessatti baratu quraana bitee keessa kaa'e akka ijoolleen achi keessaa qara'anii abdii biyyattii ijoollee lafaa dhufaa akka guddataniif dhukkubsataa meeqa biyya namaa keessatti kan gara dhabe biyya namaati biyya ofii keessatti miti bara biyya namaa keessatti kan akka gara dhabee bakka bulu dhabe ol galchee bulchee nyaachisee obaasee quubsee ati Arsii ati Baalee ati Shawaa ati Wallaggaa utuu hin jedhin oromummaa isaaf namummaa isaatiin kana bira darbee Liiviyaatti namni yeroo qabame mubeekoo jechuun malee kaleessa bar uummanni reef dhufee miidiyaa kana irratti beekama malee kana dura Mubaarakiin malee namni uummanni itti bo'u hin jiru. Isinii galee haala kanaan Mubaarakitti quba qabuun dogoggora ta'ee ka'ee haala kanaan teessanii miti cubbuu guddaa hojjettanii dhiifama utuman gaafannee rabbi irratti isin hin dhiisu waan ta'eef waan akkanaa gara kanaan deemuu dhiiftanii
mubaarikiin garaa qulqulluu ol kaatanii dhaabbattanii utuu gaafattanii anatti tola jechuun haquma isaatii isin hin dhiisu dhugaa dubbachuuf. Gara ummata guddisuutti immoo isin guddisa mubaarik isinii galee bakka gurguddaa ummata tujjaara qabeenya qaban warra gurguddaa beekamtiidhaan dhaadatan miti mubeen ijoollee xixinnoo akka keenyaa kana. Anamma fooloo amma kana kan qabu mubaariktu na guddise kana. Ijoollee baay'ee fooloon isaanii gurguddate mubaariktu guddise. Lafaa dhufaa jechuun gara aartiitiinis ta'ee gara waa hundaanuu ta'ee ijoollee fooloo hin qabne ol galchee fooloo godhaa jedhaa oola jechuudha. Waan isaan barbaachisutti kenna. Kanaaf bifa kanaan dhufuun keessanii dhugaa dubbachuuf dogongora guddaadha. Waan kanatti hin deebiinaa akkuma Kaalidoon obboleessi koo jedhee mataadhaan viidiyoo waraabaati waan kana dogongorree akkas goone namni hin hojjechiifnes yoo namni isin hin hojjechiifne ta'e namni hin hojjechiifne yoo immoo namatu achi keessaa quba qaba ta'e nama sana baasaan sodaatinaati yoo immoo callistanii hojjettan ta'e isa dhugaa onnee keessan keessa jiru viidiyoo waraabaati dhiifama gaafadhaa ummata dhiifama gaafadhaa rabbii keessanii salaataa dhiifama gaafadhaa mubeen abbaa miskiinaati waan ta'eef kanumaan isiniin jedhaa assalaamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا حبيبي كو قرata بركاته يولفات يوكين yaadu makana deeggaru gaa maaliif harka cabaa harkuma fayyaatti hidhu jedhanii gaa yoo dogongorame gaa numatu wal sirreeffata malee kan samiidhaan nuun buhu numatu wal qaba wanni goonu jiru yaadu makana deeggaru wanni itti dabaltanu yoo jiraate itti nu dabaltanii gara hayyuu kan keenya Mubaarak Muhammaditti darbina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي دبّر بوليتي تنا كيش سجل دبّر دي فهم دبّر رب سياك باجي ايش اتفوف بوليتي هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكيسن السلام ورحمة الله وبركاته. يسرا دان دفتني دبي kana guyyaarraa dubbatamaa ture ijoolleen dhufanii jiru obboleeyyan koo kana gorsuuniin dhufe ofiin bulaa fi jifee fixa tokkoffaa asirratti akka nama beela'ee nyaata wayii gaafataa jiru ta'aa jirtu sirriitti Mubaarak abbaa keessanii abbaa Oromootii hangafa keessanii hojii isaa itti cuftanii asuma irratti yuulaa wal kaatanii si balleessinee jirra obboleessa koo jechuu qabdu malee akkas taa'uun qabdan. Sinii galee isiniin gorsa hangafa keessan ta'uu hin danda'a riyaa keessan ta'uu hin danda'a hin beekamu. Inni lammaffaan immoo Oromoon waan gaarii ilaaltu waan badaa akkasii immoo sirriitti ilaalti. Viidiyoo tadha irratti hojjatte nama 1,000 moo 2,000 ilaale. Kana jechuun ati Mubaarakii waan faarsaa jirtuuf ilaalan sheeriin godhani saatii isa immoo xureessitu sana sirriitti walitti sheer godhanii wadaajnis xalaannis itti kolfaa turani. Amma akkati viidiyoo itti hojjattu anatu sittima. Foloosii godhaa foloodhaani bilbila keessa ta'uu yookiin immoo birreeffamaa sittima ajaa'ibatti achiin illee feemasa taata. Silaa feemasummaadhaaf miti miidiyaa kanarraa sheeknis qeesiinis wallaalaanis beekaanis kan arrafamuuf kan xiqqeeffamuuf beekamtiidha miti obboleeyyan koo beekamtii dura beekumsatu caala dura baradha. Beekamtee waan akkas hin fayyadu. Beekamtiin miidiyaa homaa nama hin fayyadu.